ማለት ነው። ሸቃላ ማለት ትርጉሙ ቢገባሽ ማለት ነው እሷ ለራሷ ለፀጉሯ ቅባት ሳገዛ ቤተሰቦቿን የምትረዳ ለራሷ ጫማ ሳገዛ ወንድሟን እህቷን የምታስተምር ባሏ ሳይቀር ብር የምትልክለት ቤት ስራ መምጫ ደርሷል የምትል ኢትዮጵያ irraa hin murre ta'a kanaaf akkana godhatti qabnee irraa muruu qabna jettee raawwattee dubbataatee turte jechuudha. Nin kolfee miti dhugaa isa rabbii jechuudha. Nin turte shaqaalaa jechuun maal akka ta'e akkuma sumayyaan jetteeyyuu maal akka ta'e otoo beektee arraba ishiirraa baafattee hin jettu jechuudha. Sababni isaa kan nama meeqaf utubaa ta'eetii jiru akka shaqaalaa ta'e osoo beektee hin dubbattu turte jechuudha. Waa'ee shaqaalinatiitiin wofi akkasittiin irratti dubbachuu hin qabdu turte. Ani garuu sumayyaadhaaf maaliin yaadaa ture daa'ima qabattee akkamitti mana namaa keessa hojjetti kanan jedhu yaadaa ture malee yooyyaa ashamaan kafuunee akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo sumayyaan galaksii tokko argeetiin dhufe jechuudha. Ani viidiyoon tala isiillee maqaan isii haadha manaa mucaasa Eriyaa Saidoo sana hin argine ture hin ilaalleedhaan viidiyoo isaanii bada chaanala isaanii hin qabu waan ta'eef hin hordofne jechuudha. Yeroo tokko simtala sana hordofeetiin ture Saidoo biiroo Saidoo dhattee yeroo isheen aannan dhugdu aannan ofirratti bixxi gootee kan isheen dhugaa jirtu argeetiin ture jechuudha. Haa ta'u malee yeroo tokko ni yaada beektanii jireenya namaa keessa galuuni baay'ee ulfaata. Hojiidhuma keenyaaf jennee raawwannee hin hojjenna jennee raawwannee yookiin immoo faayidaadhuma keenya jennee raawwannee namas miidhuu arrabsuu dhorkaadha jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'uti የፈለገው ነገር ይሁን የፈለገ ሰው የሚሆን ማለት ነው መሳደብ መቆሸሽ አያስፈልግም። hinbarbaachisu jechuudha. Arrabsuu fi nama gadi qabuun hinbarbaachisu jechuudha. Sababni isaa ani nama sanaa gadi ta'ee argamuu hin danda'a. Har'a gaafa nas dhufee asitti waa meeqa dubbadhu kana namuun gaarii fakkaadhee dubbachuu danda'a jechuudha. Garuu dudda koo duuba immoo istiriin kiyya immoo yookiin immoo jireenyi kiyya dudda koo duuba jiru nama sanaa gadi ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu nama tokko xiqqeessanii arrabsuun waan isarraa hin beekne tokkoon jecha gadhee jechuuniin hin barbaachisu. Osuma waan fedhillee ta'e hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaa maaliif waan kana jechuu danda'e yoo jettanii ani ayyuudhaan jechuudha baay'ee tokkoon ishee arrabsaanii ture. Baay'ee tokkoon baalageedha. Bakka maaliif akkana gooti maaf akkas taati maaliif akkana jetti jedhee dubbataatii ture jechuudha. Garuu namni gaafa gara sooshaal miidiyaa kana dhufu waan ta'e ta'a malee jireenyi lafarratti jireenyi inni itti jiraataa jiruun keessa isaa jiruu biraati jechuudha. Garuu gara miidiyaa kanatti gaafa dhufu namni hunduu jijjiiramee dhufu. Namni hunduu akka lafarratti argituu miti. Namni hundumtuu sooshaal miidiyaa irratti fi lafatti gaafa argitu tokko miti jechuudha. Sababa kana ta'eefu ani durumaan durseeyyuu Sumayyaa hedduun jaalladhaan. Sababni isaa tsabaa isheeti. Amala isheeti. Yommuu isaan kaleessa dheengaddaa osoo daa'ima hin qabaatin Saidoo waliin gaafa jiraattu. Akkamitti akka isheen waliin jiraataa turte. Akkamitti akka isaan wal kabajaa turan. Jireenya akkamii akka isheen isa waliin jiraataa turte. Gaafa ilaalu akkan jaaladhu na taasiste jechuudha. Gin ayyuun immoo har'a gaafa dhuftee jidduu keessa galtee wanti kun isaan muudatu wantoota jedhamuu hin qabne gaafa isheen jettu wantoota ta'amuu hin qabne gaafa isheen taasistu baay'ee tokkotti lolaatiin ture jechuudha. Dhugumaan dhugaatti har'a soo ta'e ayyuuni jireenyi isheen keessa darbitee dhuftee fi jireenyi isheen silaa yeroo xiqqummaa isheetii kaastee itti guddattee akkaataan itti guddina isiin itti guddattee dhuftee fi akkaataan isiin immoo sooshaal miidiyaa irratti itti dubbatu tokko miti jechuudha. Namni kamiyyuu yoo ija ayyuutii namni kamiyyuu gaafa sooshaal miidiyaa irratti dhufu jechoota arraba isaa mi'eeffatee dhufa malee gaafa lafarratti akkasii miti. Kanan jedhuun murteessee fu'adde jechuudha. Isa dhugaa rabbii dubbachuudha. Sababa kana ta'eefu ani amma ayyuuttis loluu hin dandeenye.
gaafan istireshii dhaga'u jechuudha. Ishiittis loluu hin dandeenye. Sumayyaas immoo kaleessa eengaddan ishee faana har'a as ga'e aga har'aa ga'e. Hanga waggaa 10 ta'anatti fakkaata ergan isaan hordofuu jalqabe. Baalessaasaa 10 ዓመት ምናምን ይሆናል. Kanaafiyyuu sababa kana ta'eefiyyuu isheettis murteessuu hin danda'u. Sayidoottis murteessuu hin danda'u. Ayyuuttillee murteessuudhaaf garaa goonna dadhabe. Maaliifin akkaataa ishiin jireenya diroo daa'imummaa isheetirraa kaastee ittiin har'a geesse gaafa ilaalu intala kana jechumti har'a iseen akkasittiin haasoftu kun gochumti har'a iseen gootu kun iseerraa eegama yookiin arraba iseerraa wanti kun ba'a jedhamee waan eegamu miti. Haa ta'u malee sooshaal miidiyaan kun waa baay'ee si dubbachiisti, waa baay'ee si taasisti, waa baay'eellee si barsiisti. Sinii galtee sababa kana ta'eefu lachan isaaniittiyyuu yookiin ayyuuttis yookiin sumayyaatti yookiin sayidootti murteessuu hin dandeenyan jechuudha. Takkaa fi dhugumaan dhugaatti jaalalli sayidoo keessa ishee jiraate jechuudha. Ayyuu kana keessa ishee jiraate maraachuu dandeessi. Ishee maraachuu danda'a. Keessattuu immoo gaafa dhattee isatti siqxee isa waliin wal bartee mi'aa isaa argitee waan hundumaa isaa keessa isaa hundumaa gaafa argitee jettu kan duraanitiin daran itti caaluu danda'a jechuudha. Hiriyaati takka takkana jedhe ayyuu tanaa jette ni kolfi gaafan viidiyoo sana dhaga'u isa dhugaa rabbii jechuudha. Yeroo baay'ee ergan innaa achi biyya arabaa innaan jirutti viidiyoo wal jalan dabarsinu walii dhaggeeffanna viidiyoo keenya ni dhaggeeffadhaaf sirriitti viidiyoo yeroo isiin galakkiste yoo suufeen irra bu'aa viidiyoo isii biran darbu kan nama kamiillee waan bira darbe viidiyoo hiriyaa sana biran darbu jechuudha. Isa dhugaa maal jettee maal irratti hojjettee fa'aa jedheen dhaggeeffadha beektani. Inna sammuna kana neetworkii siin qabuun ture gaxariirran ture isinitti meen jira kaleessa. Akka carraa ta'eetiin kaleessa guyyaa viidiyoo isiin hojjette irratti isaan irratti hojjette tokko dhaggeeffadhee gaafan jedhu wannoo ishii ofirraa irraa hin murree ta'a. Irraa hin murree ta'a. Kanaaf akkana godhatti. Qabnee irraa muruu qabna jettee raawwattee dubbataatii turte jechuudha. Nin kolfee miti dhugaa isa rabbii jechuudha. Nin kolfee miti dhiisuma nadhabe jechuudha. Viidiyoo sana dhaggeeffadhee. Yeroo tokko garri silumayyuu garri harargeen kun waan irraa muran natti fakkaatu. Harargee haa ta'u gara Arsii haa ta'u gara Harargee haa ta'u hin beeku maleedha. Waan irraa muran natti fakkaatu. Harargeedhuma natti fakkaata. Waan irraa muran natti fakkaatu isuma dhugaa jechuudha. Keessattuu amma bara ammaa kana dhorkaadhayyuu jedhan irraa muruun isa kaan jettuuti. Duratti manumatti fa'aa egaa silima mana hakimiitti dubararra mana hakimiitti geessanii irraa muranii dhiira malee jechuudha. Mana hakimiitti kan deemee anna qabatu yookiin muramurraa jechuudha. Dubartiin manumatti fidanii raawwatanii beektumti yookiin immoo namni beeku tokko jira mitiire ayyuun takka yookiin beeknuun takka kan jirtu dubartiidhuma tooyyuu manatti dhaqee irraa mura jechuudha. Malee mana yaalaa geessanii miti jechuudha kan irraa mursiisan dubartiirraa maaliifin doktoriin kanaaf kaa'ames jiranatti hin fakkaatu. Akkuma beekamu immoo akka ammaatitti dhorkameera jechuudha. Sirumayyuu fayyaadhumaafis sirrii miti. Akkasuma immoo dubartiin tokko gaafa dhanna qabatte yookiin immoo gaafa irraa muramee akka abbaa manaa faanallee badaa hin jiraachuudhaaf ishee cinquudha yookiin immoo ishee rakkisuudha jechuudha kan akkaataa itti amma itti barsiisaa jiranitti. Kanaafiyyuu viidiyoo mucatti gaafa dhaggeeffadhee jedhu hedduu takkan kolfe isa dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu takkan kolfe isuma dhugaan dhugaatti immoo jechuudha. Ayyuun gaafa akkanatti istaayilii isheetii fi gocha ishee hundumaa gaafa ilaallu waan akkasii fakkaatti jechuudha. Maaliifin qaanii keessaan qabdu waan hundumaayyuu bakka ka'ii nurraa bahaa deemaa rafnaa kottu dolgaa deemna waan akkasitti bakka jechoonni ishee arraba ishee irraa bahu saalfii hin qabdu jechuudha. Saalfii hin qabdu daarektiidha kan isheen dubbattu waa'een saalfii takka of keessaa hin qabdu. Yoo akkasitti ilaallu inuma nutti fakkaatti waan akkasii kana inuma fakkaatti jechuudha. Mucattiin ilaalteetuma jetteeni kanan isiniin jedha. Amma ka maaliifin tokko kanan dhufeef jechuudha. Haati manaa oshee maan immoo maal jedhama gurbichi
Sumayyaadhaan bakka yoona roogit ምናምን jechaanii turte akkuma beekamu Sumayyaan illee viidiyoo irratti deebistee hojjetteetti mucayyoo sana irratti namni kamiyyuu jechuudha shaqaalaa taate shaqaalaa ta'uudhaaf ከሱ በላይ ታዲያ ምን ታገኛለች ለሱ ብላ ነው ተመልሳ እዛ ሄደችው ኢሳብ ጅቴ ከራ አቺ ዴምቴ ዋን ኢሳ ኦሊ ዮኪን ዋን ኢሳ ገዲ ወንቲ ሼን አርገቱ ማልቱ ጅራ ሸቃለዳን ገዲቲ ኦሊቲ ጀቻቲ ጀቹራ ሼን ዱርቴ ሸቃላ ጀቹኒ ማለከቴ አኩመስ ማያን ጀቴዩ ማለከቴ ኦቶቤቴ አረበ ሽራባፈቴ ሂንጀቱ ጀቹራ ሰበብኒሳ ካን ነመሜቀፍ ኡዱባቴ የቲ ጅሩ akka shaqaalaa ta'e osoo beekte hin dubbattu turte jechuudha. Waa'ee shaqaalennatiitiin ofii akkasittiin irratti dubbachuu hin qabdu turte. Ani garuu Sumayyaadhaaf maaliin yaadaa ture daa'ima qabattee akkamitti mana namaa keessa hojjetti. Kanan jedhu yaadaa ture malee shaqaalaa ta'uu isheetiif isheedhaaf tuffadhee miti. Kaleessa dheengaddas kanumaaf biyya baasheeti